خضراء اوكي حسين يونك او تسيجاره بناديرو لا جيس ليس جتين هاي akkasi ilmi dhiiraa kushinaa seenuun qabu akkuma obboleettiin teenya beeriin jettee biyya tana namuutu akkuma isiin jettee qopheessee firija firraa kaaya sanuma baasee oomisha. Sometimes yeroo tokko akkasitti seenaa bardas bida. Dirqeessi yoo agoodaan meeshaa dhiquun qabu. Isin afaan dubbate jara keenya dhiirtii kushinaa keessa dhaabbachuun akka aadaa Oromootti dhorkaadha ishee miidhaa jaalala. أبون قرادي سيادة أورمو تردي سيادة أورمو رسول الله صلى الله عليه وسلم عايشة قرقار تري. What are you talking about? هذا متي خوري شريعة دخون جارتي في قرقار شريعة في آداب سوتا ميرا كيسابة يتوانين سينجي وتما أكا غرتي دمفاتا سودون تاني أكا غرتي متي حواسا غرتي سوجر مالي dhufa odun taane ma fakeenyaaf yeroo jaalallaan waan kana hawaasa keessa hin galchin hawaasaan wanni jettuun jaartii teessan gargaaraa thank you Elon Musk wanda binsi hin dhufne rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gargaaruu ture Aishaadha jaartawwan isaa gargaaruu ture gargaaraa jaalala isinii guddisuu malee mana alwaadaa keessan seentuu aadaa teenyaa miti karaa gamaa ishtaqal. Listen, my sister. Listen, hold on. Listen. You think that is لكن هذا تاني مثل الوضع سين وقبل يرتيني مرة هذا ما يشتغل. والله يشتغل. هذا تاني sometimes نسي no good and no. كسي أنا يا دخلنا ديكرا كستانا غاني أريهم تميل ساتي واني مين كاغا بلدي دي كالي no chance first of all thank you Elon Musk sana kasta do geography on the tira na ga nansen la manjina dagia khagaru gari ko de jalala garti sunufa wait is no to the kushina kadu de said the roof وشينا نسيت أما خيسة نسينو ما جوي سين على قدر بمتن دايتين بازاري never Elon Musk thank you who said this solution أنا دايتين بازاري كيف داميرو لا لا ما يبلا يعني easy وانت كوفانجا تقف بلاين خيّة إلى الشخن عم بيهاتنا أجندة نومو فكّا والتكرار كرّاس وينوفينا. no فادلو أجندة كل تريدا أبسي بولا. يلين في تدايا خيّة بلايتي دي بالي فين دي بسا دي بسودة ماتي. أيه إن بولا بي. جارتي دي يوم غرغاري جم مدو خيسا. سيجله اسمه ما نوفي جتة عجم مدو جويا تكتو قبيلان الراديكا أو سيتاجي. غرو ونين عن إنفراد نوجوند mana keessatti illi hin hojjisente ayyoon birciqoo jiidool qabe inni kan lafa ganna qame san massahuu qabaa yoo jaanani amma naan taatu akkasitti bultiin tuffiidha jechuun tuffi malee jaalalaami wanni akkasii. Tanaafuu akka rasuulli jee alayhi salaatu wassalaam gizee takka ni gargaarraa dirqamni jaarsarra jiru jaartiin ta'e akkan beelooyne akkan dheeboon manni kee akkasii galee ifaan kee hin dhaamne nyaanni teebilarraa akkan dhabamne. خنا عمو responsibility هي دركمنا الرجل شيء أبسه نيبدا واندو أركنوني يعني ليش بركة كمان خيسة تيسومي تبر نيدا ليدي برا كخيت زعازت سرج على دليدي برا زعازت كمان رجع يدلك شيء على قبضة دليدي في تبر وين دلك تجت يونين دلك تجت تنور يون دلك نعمو واني سين دلينه واني نندراني سيقولوا سن الراني الرسول دركمان الرجل وان تفنين قرا فانين تندو سيقاله يوغرو دليده lachuutu isiidhaatti seene ammin jee mana keessaas hanga dandeessutti taayimii si adda baafattee ani amma baasa woy niin dalaga biyya namaa tana keessatti kophaatii yaan jira ilma dhiiraati garuu niin goradha mana keessa nyaata hin dadhabu even nama lamaa nyaata nyaachisu nama sadii nama nyaata nyaachisu niin godha ol seenee godhuun kiyya eegan oolle histii dhaba kophaa'unuman godhattanii dubbii tiyya taree fuutiin na deebifte gizee takka takka isin gargaarraa garuu irra hedduu beeka alaamaa teessan sii galee wanni hundi waan irraa bareedu qabdi amma ilmi dhiiraa dhugatti akka aadaa teenyaatu kushinaa keessaan bareedu deemee dalagee gisee dhufee bareeda malee ganama bee dalagaa isaatitti galgala gisee dalagaa irraa ol seena. Dur sun oofu jirtanii
haalli biyya Falastiin haalli jiru wal gargaaranii waan gargaartee wajji jiraachuu jaalala Islaamii malee waan addaan isiniif والله وبريدة خاصة جرانا كمتاني جديدك فرد لا المال جاسي تربين قرآن خيستي سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله لهم وانفقوا أموالهم خاكرا قرآن أنا ما برست تبان قامات بليس غير ما في بدي سؤال تاني بليسو القرآن عند بيتها هي كاسات يوجد تفسير عنه مجرتا قومنت في العالم تنجر what's going on لا ما نسيته بر صاحبته كون كم صاحب جبان مشيخاتي يما خلت دم لا والله أما صاحبني خيسن وجارتي تنا والله قد تايتي دستي قديتي مرتو فتي قد تاي جما برخاي مشادك إني وهندا قدني بيتا أما جما إنك كنا قدوتي وشو ديكاون تديكا والله وام برا خطي ما جت رفتين أبو خنا ندو أوتشو ديكا ميجوتين أما يخان سجلة ديمتين ربي جيبا إن كيد كنا عظيم جن ثلاثة ربي نلاف في سماله لا نبي ندلو عظيم جن دلا اتقوا إن كان فتنة من بني إسرائيل كان من النساء اتقوا الدنيا اتقوا النساء يا ربي فتنان ضراب بني إسرائيل فتنان ضراب بني إسرائيل دلا راخاتي الدنيا في دلا صداد دادا دلا رب ما تنولا في سماله نمني دلا وجيك إيو ربين نوجتشاب سمالة دلا جتشاب سينه بولشون دندين. يولفاد. ربي ما جا أركا إجاتي إسان جالة نوتي كودا جال ربين وجعلنا بينهم مودة ورحمة جيسانيتو. الله. أوياو. إدو إنساني جال لا في رحمة بوسني لك جال لا بوسه رحمة سانيتو أكا جتشاب إيش يجو تجو دمالة الآن جالسيو إنك أباني ما نخيسة القاتين دو من جود التقباسي. انفيت جاتا رحمة ربين جاللا في رحمة إسي خيس خايفسن أبليس سير أتيفي رحمة بوتي أتيفي رفت شوف مي الرحمة سني مالي وانو تيسان نام جاللا في فدي في سكسي في ونخدت ننداو رحمة ربين خيس خايفسن لكن رسول عليه الصلاة والسلام صحابوني قرقودان ججبان جارتيلي ساني تفقوشا جيسن وجو تكولين فجو تران والدرقمية دادا وجو تران رسول عليه الصلاة والسلام بك عايشان راخوت التليفون سنف بك سنفوري خوتة بك على سين رادو دين فوري دونغات أما نكسين قد جيسين دنيا خان ما نكايسا قدي سايبوتك يفيدي على وادا والسيني وادقو سيني ما ترى دون نجنا دمتين عرب سيسيتي تو ما نكاتو بريسان if khabajje man te nyakere ate dit na rabsi su finan jete to managar abora kon ko musingar gara aye rakon ka musingar gara shariat e ho haydu ti dem mogatay nan jete ha je tin de be gatay amma dalante nyanuti amma karchala amma biye san jira kana baka suniti adam khenya mal sitti mulistini beita jaarsa isii guddisuu feeti maaliif mana keessatti waan feetan waliin godha garuu gisee saahiban jiran she wanna treat you like a king sigale bakka suni hubadhu laal deemsaa quubsaa sun amma obboleettii yaqaali amma maali seeta nuti amma gana amma karchara wanita aadaa isin fudhatan tana nuti fudhanne biyya keenyatti aan itti fayyadamutti aadaa gojjeetu majaarsi Orang cacapse gaje gogora mortol kabate gaje uddu fasol kabe samiti arafu jurar alla jarti abulu jarsa dalisis yani gosar raw si basan du abuta tindakan tanata jarsa dalisis sujani gandi gutun si abara masgidar raile si abarani si ason tanacho nuti gana amma nuti gadin sen wonne kana kun amantin biyete ngana en sen amantin Ethiopia sente amanti sufit amanti akarma sheekha agarre usneetu magabbarre maal jennee mooraan hin deemnu malee hin qaraan hin baranne ni beekta sani amma bikammoo dhalaan gabbaatee haada leeduu tajaajila san jejjee 6 dhalaan dalagu hin qabdu akka shari'a islaamatti dhalaan takka sambira dhiisiti
لا ترفعوا أصواتكم جي رسول القرآن شغلتي سنقول قازنا فيطمعن في قلوبهم مرض جا نمني قلبي ركوبا قبو سغلين دلا تو أركادي سيتي سغلين دلا أما نتي بيا فرنجي وان جرتني چمالي نمني بيا دلا ننجر بيا كسعودي زمن دور سعودي شريعة بلت ساني تجراتي سغلين دلا دغو وداني علمي نديرا خل فرتي شهوا يسافر جنك dhugaa wanni kun ni jirti jedhan dubbiin sun dhugaa. Naam jechuun sagalee dhalaa dhiisiiti huccuu dhalaa akkana ala gurguramtu dhoosaadha karcharrii fi maarreen san yoo agarte mee fadhiin ta'e gizee takka kaatee fisee akka bishaan sirraa ganna qaba. Sanii acha dhalaan gabbaatee kophaa. Bakka tana siifiin deebi'a Adam keenya bakka tana siifiin deebi'a bakka dalagaa hin dalaguun qabdu dhugaa jaartiin jaarsa qawwaamuunaa jedhan suni qawwaamuunaan suni dura taa'aan manaa jaarsa jaartiin ilmaan guddifteetuma mana teessee inni alaatti fiduudha takka. Ammoo there is a certain condition jira. Karkarroo fakkeenyaaf karkarroon yoo osoo beeltisitti jirtu yoo karkarroo agarte shari'aan nyaadhu jira. Hin quufini ammoo beeleef irraa dhorkii jira. Biyya nuti jirrutu murteessaadha bakka tanatti. Takka. Biyyi nuti jirru biyya faranjii jedhamti. Biyya faranjiititti there is lot of thing hodduu wanni hodduun expensive qaaliidha. Kophaa jaarsi waan takka godhuuf hin dandeenyu. Kanaafuu isa gargaaruuf shari'aa ulamaayoota Arabaatiin dhaggeeffadha. Afaan Arabaatiin beeka. Warra Hindii Islaama iskoolaaraatiin dhaggeeffadha. Jaartiin takka gaaf tokko she's a doctor beete ani medical field keessaan dalaga. She's a doctor. Maal jettanii beektaa? Aniiti amma isaan kuni ummata keenya malee ummanni Islaamaa haan dura dursoo osoo jaarsaa jaartiin waliin fuune dura kaansalara bira dhaqan. Kaansalara kana bira dhaqaniiti wal mari'atan marriage counselor jedhaniin. Maal wal mari'atan walirraa farramsiifatan laal osoo waliin fuune dura في كلامه فلتاني ولي الرافر رمسي فتن هيما ولي الرافر أتن هيم نسون مالي أكاتا لايفين تونيز لايفين تون هدو جبدودا كان ما خسينني بهان تنامتي commitmenti هبو سين of them to you have to send أكنا ما كرتة contract ولي sign قروتي ولي sign قرن كان سنرا بيرا دكاني 2 weeks 881 أنا برات أكنا ما خاتين ينفوتوا بيته أما نمتين دوبرتين she's a doctor MD doctor إيه هندي إسلاماتي إني مو إنجنيري ده أوكي إسيتو مالك الروح دوغو ده مال جتين يو جين كانسلر تجي مال جين يو أما جارسخي هندلقين سيجي أكم جتين جناني أني أموانين إرهيما فرأتشو بربادا إسا قافتن أكم جت جارتين تيو دليدي أكم خيتي تيو دليدي أكم سفكاتها لايفي تنبودا هندلقين جتيتي تي لايفي تنديدا جنان لكي هذا ليدو جين دوبا تكان سيهما جين قام منام تيجي كاسر تيجي ونين سيهمو جين إسين تونيشي زي MD داكتر مالك أسر قدا قوتي تنافو يو فإنا إسيتين mana sun kaisa waan bohu sigar garte male you are responsible dhagayfadhu you are responsible waan isin duuba haayete ati waan masuuliya mana khanaa fudhatteef jecha amma farramteetiti waan gootaaf jetteen jannaan lakkii jetteen amma intalti lafarraa kaatee jetteen lakkii anjaarsa kiyyaniin jaaladha nin gargaara ammoo takka wanni nin gaafadhu jette akka gartee dalagaa nan dhoorkilee Taka ammas wanni gaafadhu akka jaartii lammadaa narratti hin finne tanani hayyamtaniis akka jaartii narratti hin finneen barbaada jetteen that's my big issue jetteen issuun tiyo guddoon suni jetteen hogguusi jeen akkam jettaa jetteen gaagaafii tana gaafatteen ni deebistaaf jennaan jeen Sana gaafii jaarsanii jeen siifii farrama jeen sirratti hin fuudhu jeen No, kun akkuma shari'aatti tuni jirti. Akkuma shari'aatti tun seera keessa ni jirti. dhaggeeffadhu the rest of my life is wajjin life kiyya fixadhaa jeen yoo atummaan rakkoo natti hin fidinii jeen yoo rakkoo natti hin finne yoo jaalalli keenya akkasumatti oofamee deemame ani wanni hin jaartii biraa sirra fuudhu takka illee hin jiru kunoo si farrama jee akkasitti wajjin waan ni godhaniiti akkasitti adda bahan jechuu dhiirti teenya ni gootii waan akkanaa deebitan salaam alaikum ani illee nama akkanaa kan harkeetiin jira sheekha guddaa tafsiira nu qaraasisee itti gaafatamaa majlisa Direedawaa
Sheekh Umar Arusi jaanii namni been hin jiru Dirreedawaa namni barate. Inni jaartii isaatiif waanuma ati jette kana waanuma ati himte kana hunda gaafatteeni ila ammatti isin gaafa ilmaanuma lama dhalteetiti maatsanii irraa waan murani ila ammatti ilmoon qabdu proomisa san guuteetuma ila amma hojjetaa jira. Nam takka akka qabus bishin gaafa isaan dhabamu ni beekta. Ammoo laakiin shari'a islaamatti dhalaan akkana shuruuxa sii keeysee akkana godhe akkas godhe akkana godhe tana takkaa hin dhageenye. Jamma aadaa keenyattis jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nagaa. Nagaa jirtan. Mata duree ajaa'ibaa irratti haasaa hojjetan adnaan maal si fakkaata? Dubartiin takka haqa sirraa qabdi fakkeenyaaf jalqaba irratti yoo ulaagaa sii keesse lamatti yoo narra fuute ani haadha manaa sii ta'uu hin danda'u jettee yoo jalqaba irratti kanarra walii galtee ni kan irra fuutoo taate ni kaan keetu ni hiikama sii galee bakka irratti ni jira dubartii mana dubartii irratti hundaa'a kun. Dubartii yoo kana waade osoo abooteen obboleessa kiyya amma gaafanii miti bar ayyeessan proomisa san walii guutte shari'a islaamatti beeka akkanuma lafaa kaatee azoo jaartii turaati hojii jirtu jaartii biraa fuudhuun hin danda'amu. Asbaabaa jira sababaa jira. Rizina dhiyeessuu qabte waan jaartii lammadaa irratti geessaa. rizina feete dhaqoy adnaan kanarratti rizina feete odeeffadhu rizina feete odeessaa walii deeffattanii garuu jalqaba irratti giseen narratti yoo fuute ni kaan kiyyanii kamaa jettee jalqaba irratti si wajji walii galtee ati kan taqabbaltee odaanii fi kan ni haa godhutu taate ati wanni biraa waan ni feete uumamee odaanii feete nama irra fuudhu taate ni kaan kan kayyeekamee jiraati. Laa wanti taa jira malee amma fakkeenyaaf dhalaa yoo jaartii duraa takka azoo hojii jirtu azoo fadhii teessii guuttee jirtu azoo nadaafaa teessii eegaa jirtu azoo bikka hirriibaatii fi qoonqoo teetii fi dhiirri amma waan dhiira firraa eegan mormumaa olii firraa eegi jaay namtittiitu wasiyaa dhaamee filmiidha intalasiitiif yaa intalatii jaarsa kee mormumaa ol firraa eegi dachii tehii fi samii waa hunda robdu sii tahaa akkasiiti yoo jaarsii waan bareedaa mana ijaan arge yoo funyaani waan bareedaa mana keessaa urgaawe kalaama bareedaa isii irraa dhage nyaata bareedaa irraa nyaate wanni hirriiba bareedaa irraa arkate fadhii isii guuteef wanni jaartii lammadaa isii gabbaasee fuusee hin jiru. Dhiirti ammaa jaartii takkitti azoo bikkaan hin gahini azoo tanumaa gubbaman naqeetuma sirraa dhufee hin dhufne isin qaanfatteetuma inni irraa dhufe numa ittiin hagaafatuu hin jiru hanqasan fiigaatuma kutee bolola ijaa waan qabu jecha deemee tabirootis takka lama sadii afur jee lakkaaba. Rabbiin maal jaa walan tastati'u an ta'diluu bayna nisaa walaw harastum jaa walan jechuun maal jechuun never and ever equality godhuu hin dandeessanii dhalaa hedduutti. Suuf walqixxummaa uumuu hin dandeessanii rabbii guddaa jaa. Maal jaa ammas rabbiin fa'in kiftuun fawaahidatan uumaa malakat imaanukum jaa yoo sodaatan takkittii teessanii isin yaateessu masnaa usulaasa warubaa jee. Bilaashitti akkana lakkaa'uu hin dandeessu yoo ammoo isin proomisa san siineetee waan ati jettee waa fadhii atirraa isii tana dhiistee lammaffaa sadaffaa afuraffaa tasii heerumsiisu yoo jiraatte yoo quwwaa akkasii qabaatte proomisni isii san ni diigama dirqama hin qabu. Amma mata duree waa'ee afur fuudhuutii fi waa'ee takka fuudhuutti irra osoo hin taane ni dhiifama ajandaa hanga ishee dura haasa'amuu ture ajandaa jaartii gargaaruu irratti hundaa'eeti. Jaartii kanarratti haasa'u jira ammoo osuma haasa'u jiruuti adnaan gara waa'ee afur fuudhuu fi afur fuudhuu dhabuutti irra seenu jira akkasina fakkaatamii beello. Bari hin seenne ammallee achumatti deebuu jira nuti amma gama keenyatti biyya keenya keessatti yoo if booda deebinee na fakkaata yoo if booda deebinee amma biyya keenyatti waan akkanaa kana jaartii gargaaruu fi maal gargaaruu kana supporting godhu amma nu haa eeggatan amma silaa biyya baqaa jirra ganaa bikka gidee gamas dheene dhiitanii nu daleessisan humnaan isaan tumuu hin dandeenyu ganama bulkeeta ulaa dura kaannee bulkeetuma sanii aara baanee cabsinee biyya deemnu ni dheeyna. Guyyaa rabbeetti nu geessa rabbi rahmata nu haa godhu. Namni si tumu hin jiru yoo ati xabiyaa ta'e tolfatte yoo ati jaartii ta'e hogguu isiin shunkurta biyyi tullaal is very difficult biitti nuti jirru tuni biyya gartee jaartiinis 8 hour dalagdee jaarsinis 8 hour dalagu maaliifi yoo inni kophaa isaa dalagee maaltu si mudata mangistii bira dhayxeeti mangistii anaa kana jettaan mangistii naa kana jechuun waan ati si feesisu cufa siif hin qallitu wooma xiqqootti si qabdi. Kanaafuu isin lameenuu ceetanii dalaydanii fiduuf bakka tana wal gargaaruu qabdan. Hogguu inni ol seene gartee waan mana keessaa feesisutti rimootii qabatee TV ilaaluu osoo hin tahin
godhuu qaba mana keessatti isii eeguun qabu isiin guutuftee jaarsa kanaa dhibleettee gargaar godhuu qabdi mana keessatti bakka tanatti histiin hin jiru laal wasaasaa waliin gartee qabanii akkasii wasaasaa tana waliin bulfatan malee jaalaluma guddisa malee wanni irrisu takkallee hin jiru. Hayyee beello asirratti ammaa nuti sun nu rakkine fakkeenyaaf ani mariiraati kun dirqama kiyyaa miti garuu jaaladhee ittiin godha malee dirqama kiyya akka hin taane beekuu qabdisini. No, dirqama keetii miti jaalalaan gootaa bar. Yoona waan san kunis maal goota itti nagaafachuu isiin 8 hour dalayti atis 8 hour dalayte bakka tana ilmaanii jira. Isiin dalagaa irraa dhufte yoo alwaadatti darbite ati rimootii qabatteetuma TV kana laalte bakka tana dirqama sirra taaree gabbaatee haatee alwaadaa seentee gargaaruun. yoon dalagaan qabaannee mana taa'u jiraate. Bar adeero atu tamusi ulfaatani beeta isii dadhabdee dhufte atu garaan sin danda'u ilma namaati rabbiin rahmata isin insaan iddoo kaa'e jaarsaa jaartii atu garaan sin danda'u gizee isin akkasii dadhabdee dhufte san laakiin ammoo addanuu baasaa ibnu abadiin jechuu jiru bar gargaaruu hin dinneeti nuti hawaasa keenya ka Itoophiyaa jiru kanaa fi isinii kana adda baasaatii nuu hima. Amma kana jaartiin aboon akkana jaan amma TikTok irra cinaa teessee akkana jechuu jirti ayyee khayala waadaa seeni amma ayyee gizeen as saayibota khiyaarra khamisaa teenyee qamoo jira maal naan jaan. Abo saayiba khaybiratti eenyu sinjee saayiba khaybiratti isin she's gonna treat you like a king sinjee barati kingiidha. Bar sanii miti bar. Gizee amma gizee cina kana baadhaa bar malee saayiba khaybiratti kabajaa fi sharafaan si eeguu qabdi abbaa manaati. bar dalan irara dalan semua kabar ini ta Rasulullah alaihi salatu salam Ayo jodoh na jarang namin jodoh ni nama Rabbi na agad bisa pagkati. aye me Allah lisinillee dhageeffachuutiin jira biyya teenya keessa laalama biyya teenya keessa dhalaan hedduun baatee hin dalaytu dhugaa himatu akkasii miti biyya himaa tana keessa biyya faranjii tana keessa jechuun biyya nuti amma keessa jiru tana keessa wal cinaa deemnee dalayna yookaan inni galgala deemee dalagaa yookaan isin ganama deemtee dalayti shiiftii takka waliin dalaguu nuuni ulfaati jaarsaa fi jaartii tahanii yoo faamiliin biran jiraatinii namni ijoollee qabu isinii galee tanumaafuu hanga isin dalagaa jirtu sayyoo inni kamana jiraatu tahee waan gizee san barbaachisaa tahee haa godhuu jechuu jira malee nuti yookaan ammoo biyya hunda keessatti dhalaanii fi dhiirti akkas ta'uu qabdii miti kan nuti jechuu jiru. Laakiin ammoo kara jaalalaatitti kara gammachuutitti jaartii ofii tana fi gammachiisuuf jecha gizee takka takka biyyuma fedhan keessaa yoo jiraatan achi seenanii yoo shaa'ii umaan danfisneef ganama jaartiin hangam takkatti gammaddii kana isinuu godha laalame. sahni gammadi duba amma Kan dinne di fa mesna fa le dubadde. kadra nuti kana dinne ban nuti kadra kan Nama inni matbaka seenu qaba ka garte miti baalen jette san garte mi. Sani nun ta'e ni malee jaartumatee tana dadhabdee jirtu tana odoo ati jirtu waamee qolchinaa gisee jireenyummaan jaarsaaf jaartii jireenyummaan bultii jaamu isaan lamaanuu akka wasaasaatti wal gargaaranii wal cinaa dirqitti namni isiniin jee takkallee ani wanni niin wal laala keessiin jechuun turtuu kanatti illee mee dhaggeeffadhaan adda isinii baasa. Biyya hunda yoo ta'uu baate biyya wal cinaa deemanii dalaganii mana galan yoo taate dirqama isarratti illee mana keessa isii gargaaru. Maaliif dirqama taate yoo jenne isiin tunis nama za'aa saddeet gizee deemtee dalaytee dhufte ijoolleetu mana keessa isii eeggata. Hanga isin ijoollee shaawara dhiitu yoo inni kakashinii seenu tahee yoo hanga isiniin kushiinaa seentee waa dalaytu inni ka ijoollee shaawara dhiqu yoo ta'e sanuu gargaarsa guddaa. Isinii galee san jechuun jira malee biyya hunda keessaa miti. amma laala obboleeyyan fakkeenya kan nuti jirru dhaggeeffadhu kan nuti miila diriirfattee arra hiraanni taraasaa dhiisnee haa dalagu jettee laaki wanni akkasii jiru ani akkasin jenne stop right there ani akkasin jenne I didn't say that ani jenne akkas namni miila diriirfatu duru suma jidda kana saafni warri miila diriirfatu biyya
warri miila diriirfatu biyya faranjii keessa hin jiru. Biyyi faranjii biyya jihaadaati ilaal jihaada. amma dhalaan gadi gadi jaarsoloomi yaa biyya kana keessa teessanii isin nadhuma rarachuu akka biyyaatitti no it doesn't work like that. Sun hin dalagu sun hin dalagu akkasii hin dalagu sun biyya dalaga yoo feetu jajjabdu akkamiin jeeboo lakkuma bulluu waa dhageenya baatee waliin dalaydee waliin ilmoo guddistee waliin daa'ibara jijjiirtee udaan irraa dhiitee ijoollee waliin mana gootee nyaata waliin gootee akkasii galgalaas waliin gammaddan. Beelloo san rakkoon duban nuti kan nuti kasitti jiru san jaalala keessatti wal gargaaranii waliin hubatanii walitti deemuun rakkoon qabu. Warra qabeetiin taa'ee inni alwaadaan haasena hin jenne afaan nan jijjiirin. Ega ati barka nutis kan ditu jiru sani bar arra tarasa arra ni dufe arra gudam jettee ana islama dhageeffadha waan ta'eef bishaan kana ni dufe haalatti fuudhee bishaan رحمة دبين سرّا ديرتي تاني دي أوتنا شيخ أمين برو مال جيني بيتا والله شيخ نسو ربي عمري ساها ديريسو دقاي عجي إبر دقاي عياش يا دردر دقاي عجي إبر برجي أما جي زمني أما خن زمنه 23 سنة 23 خيس جرجي 2023 خيس جرجي تنافوجي وني دور هنجرتوجي amma je maal godhan je man guddoon ta'e maal godhan je ifi taa'ee jimaa kana cafaqateeti amma daa'imni isii bira kana isa bira kana deddeema isiin alwaada keessa waa godhu jirti ba haddo hottu mucaara raafuuni maal ma godhatti tuni jaaji jimaa qamaha ol khee man fuunee je ilmoon tun ilmoo isaati garteela iskootii bakka tanaa gartee jirti. amma bakka tana nuti kaataa itti addaan qabnutti amma fakkeenyaaf. Warri biyyaa dhugaadha akkas ni jaa warri biyya keessa jiru biyyatti biyyaa ni jaa biyyaa rabbii biyyaa qolaa meennee isin mana hottiibi. Duwwaati Biyyeetu san dadhabee jira bar dadhabee jira inni ooma sana godhuun danda'u ta'a. sanii miti Waan kana yoo gootes inni yoo godhes waa silaa rakkoolee hin qabu yoo dandeettii yeroo sanitti qabaan namni kun wal dhabaa haraaruu jira aynata jira mee. Hararaa miti waan fedhe man taane ilmoo isaatii fi jaartii isaatiitiitu isa dursa waa hunda dura. Yoo ilmoo isaa sanirraa jalawata seenaa dalaguu qabaa dhiirti. Arrubarraa seenii hunda diddigaasii deemu. jaarsi akkas joonsan guyyaa tana dongoraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labsi dhaggeeffadhaa guuttaka please. Labsi jirra arrarraa jalqabee dhiirti Oromoo shamarran Oromoo gargaaruu qabdi. Jaalala hoddummeessaa wal gargaaraa yoo hin taane ganama ashara isaa fudhateeti barandaa taa'u jireenyi wanni taa'u jiruuf dongoruudhaaf bishingaa oomishuuf jimaa jala akaakuuf haqaaraa baasuuf jimaa dongoruufi taa'u jira fakkeenyaan siimu jira. Jimaa san dongoruufi taa'u jira dhufee ijoollee rabbasu jira. Isii wanni isiin dheereetu isaaf ashara dhaabdee isaaf biddeena tokkorra keessa kiiddaa eeruu gaggeessitee fi Nasraa Mangistii. Adeeroo. Yoo kana ga'an dhuftee biro. Akkami. Agee wallahi fayyaadha. Akkamitti? Nagee wallahi. Arraa ajandaa jabaa nu fidda wallahi. Aadam keenya abbaan tireeningii fudhadhuu gaafa biyya faranjii dhuftetti anaatu jaartii teessit Wallahi ajandaa jabaa ani dura. agartaabi. Yooniin sitti itti jaartii teessit Arri hamma kudhan ambaastan. waan takka goon ni agarta yaa Aadam. Arri kudhan abbaasta wallahi hiraan iddoo naneeta wallahi. Ajandaan bareedduu fidde Nasraarra maashaallah wallahi. Ammoo no mucaan duru jechuun jirtiin kan ol seeni dalagii. Amala nasraan akkana mirkaantee Aadam keenya ni gootaati dhiirti haraa keenyaatu ni dalaydi Darbii kabiruun bannaatii dhufee guuta kana gee gaafadhaa waliin baasaa. Fiidiyoon as beekumaan. dhiirti jaarsoo hayyuudha Aadam keenya ni godha qaceeleen godha laal tolchee. Adeeroon dhiisanaas. Thank you.
Digo, dirti jaarso jajjabdu dhala waan akkanaati. Nanti as bahigaa video. Naafuma teenya Jumaashii teenya. Seeneemi. Nanti dabar. Ha? As bahigaa. Dumaashii teenya kaalii kubbaatti olba. Baga nagaan dhufte mangistii namaa irra caaltuu namaa kabajamtu. Yaa magana gaanu dhufte. Kabajaatti dumaashii kana mujjibu. Akkam godha akkasumtoo. Ajandaa kana akka gootanii. Jumaashiin Ajandaa anaa isinirraa cufaa qooya. Awwain dubbadha egaa amma. Hin dubbanne. Mee sabutuma keessa dhaggeeffachuu jira yaa Nasraa. Mee maal jetteeti sirra idaadhu. Okay, dhaggeeffadha. Oromoon aadaa qabdi, safuu qabdi dhaggeeffadha. Isin galee shamarran keenyaa nuti biyya faranjii yoo dheenyeef biyya jijjiirre malee aadaa Oromoo Afaan simurin. Afaan simurin. dhaggeeffadha. deemaa nyaadhu afaan santi deemaa nyaadhu nasraate. Eyyen, niin bitadhaa dhaggeeffadha. Shamarran keenya warri diyaasooraa biyya alaa keessa jirtan dhiira teenya lubbuutiin fidina. Dhiira teenya akka abbaan keenya ummaa teenya wajjiniin ummaan teenya qananiisaa ilmaan irraa hortetti jaarsa keenya qananiisaa ilmaan irraa hortetti. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Nyaata godha yoo dadhabdan biyya faranjii jirtanii nyaata dooraan 20tu nyaata nagaa isin bita yeroo dadhabdanitti. Allahu Akbar. Ableef shunkurtaan dhiira lubbuutti fiddanii araraaftanii alatti gaddarbina. Sireerraan si gabbuusna. Dhiisneen keenta. Jettanii lubbuutti fidina. Simmalee maaliin qabaa? Silleen baala qabaa. Nuti biyya abbaa jirra. Wal qabaddaa. Deematti dhugaa afaan kee kana wallaahi. Nasraa nuti bar shamarrinaa kan barbaadu afaan simurin halkan guutuu lachaa gullee guyyaa dalagaa ullee guyyaa halkanis shamarran kunuunsa ummaan teenya harmeen teenya dur nu kunuunsuu turte san bari jaada mana keenyaatti irraa barbaanna abbaleeyyan kiyya maaf nutti fakkaatan. Taanuma aadaa teenya hin jijjiirru kabajaa dhiira keenyaaf. Allahu Akbar. Duuba akka nuti isaan kunuunsunitti yoo isaan nun kunuunsine nuti hoo isaan malee eenyu qabna tanaas irraa inni raafatini meetii ta'e teenya tanaas. Yoo ati amma ani wanni ni jechaa jiru wanni facaasinaa wal facaasaa jechuun jiru Ali birraan rabbi rahmataa godhuu fi bultiin wasaasaadha jee wasaasaa tana gama qabaniiti waliin kunuunfatanii jee biitii tun biitii faranjii biyya jaarsaa jaartii fiiganii dalaganii wal gargaaraa jaalala isinii guddisti malee jaalala hammeenya isinitti fiddu tana jee malee ani waanni wal godhaa hin qabne okay okay inda dhaggeeffadhu adeeroon bultii wasaasaadha jechuunsaa dhiirti sun gurtaa fi ablee an qabattuuf hin miti wal kabajaa tokko irra jiraadha yoo tokko lole tokko jalaa callisa yoo tokko callisa ammallee na hubachaan jirtu ani shunkurtaa fi ablee qabadhaal waadaa seenaa yoo isin seena dhukeette haasaa jechuutti hin jiru bareeddu ani wanni ni jettu jiru yoo inni shunkurtaa jijjire ablee yoo jijjire rasuulli keenyaa godhuu ture sallallahu alaihi wasallam isin oomaanii jaartii teessan gargaaru mana laayifii isinii bareechaa akkasiin jee allaan sigale yaa hara biraatin nan oofin waan wayi keessan nan oofin aya inda omtu beetalki kana booda siitiin kanna inda ayyee dhage wayin siimaa atuu jettee jirta bultii wasaasaadha jee adeeroon saddeettan jenna saaratti yaafannuufi amma wallahi murtii dalagaa isaatiin shunkurtaa ciruun paastaa godhuun biddeena godhuun hanga irratti gaaratti godha
Inni kun yookaan kan godhu ta'a yookaan kan hin goone ta'a. Nyaatan godhuu itti jaarsa kan kee ala gaxarii ta'a yoo inni danda'u. No, hin ari'u akkasitti takkaatis hin goone waan akkasii. Ani wanni niin jechuun jiru akka gaarii ammallee na hubadhu obboleettiiti. Wanni niin jechuun jiru jaartii teessan yoo gargaartan bultiin isiniif mi'aawaa deemti malee gartee isinirraa wanni takka hin badu jaalala isinii guddisti dubartiin tun huguu dhiirtii isii mana keessatti gargaarte jaalala kana hoddummeessitii fi siigalee akka gaariitti illee isa gammachiisti yookiin ammoo funyuk jechaa oolti kanaafuu yaa dhiiran keenya if eegaati jaartii teessan gargaara hafuura gaariin waliin lolinaa wajjin jiraadha ولين شاشاجا عمري ديرتو ولين سنيف ها خنون جاتو جرا مالي اني الوادات كما سيدني ينسين على قبها ينجن سنان لا نو تيابلي بياد ماف كبن مالي ديس بانكا بنبو أبلة جالتنا ثاني نفق ذكر عليه قلت أبلة قبل دايسين ينجن وي Ablee fi gaachena ala gumaa fi qabanna malee Tigree fi Amaara qabanna malee gosaa fi maatii Oromoo fi Mambaalu yaada Mbaala ta'u. Gilaadeetar ta'e nu jechuu jirta. Alawaadaa keessa gilaadeetar ta'e jechuu jirta bar. Maali inni cunqursaa kun saayif. Iduma Oromoo santaanee bar uummata Oromoo Oromoo gilaadeetoroonni ablee qabatanii. جرا خينا السلام عليكم يقول السلام عليكم يا نصران تنجبيتا أنا جيفتشون بربادينا ترجتي ديدو سندن ديموتي دلقا دابيتي بيتا قبهي مان تنفرا دبي سورتي دبي دافي خنا لا ميوان تكبر مان تنجزيني في واي ساينسي وقاها سويتي وان قرآن هاسويتوسي نموان سن كيس جروت رما هيمودن ديمو خوان سن كتابة دبسه أو روان سن كيس تري بيجامر كادس جرو غافي خلنا تولچه سيدي ديب سر لگے فدا بليك يا ابيا بيجامر کا هنتي بيتي نمني اوبليتي لا تي كورا كبا تجارتي سيغرغارتو اوبليا سيجرا تجولي راكبدو حالدو جرا بيا هنتي نوندينو دليدور مي أتوقع دليدو تاتي أتجارتي علمو مناقبدو دايو مناقبدو تغراقبدو تاتي وقاني في آتيس دليدي خرطي بر مخينا فالما قبنا ستي مخينا هوقاتي هجير رابات وانا تيانكا قلو يرون سنجي نيجيشا أتي دلقا راقبو مخينا جولي خيستي تي مخينا تجولي سنفرتي هاتي من الديبت خانجة چونغا مالي هنگام تکایرون کیسر اندینون دلیدنی ilman kana maaliif bakka nama geessuun namni sirraa miidha ammaani godda amani amma gidee garii ilmaanuma kanaa bakka deekerii sadi kafaluun ijoollee takkatti ergaa ijoollee lama sadifa qabaannani damoosummaan keetu siddan dujaartoo manteessee yoo si qabdi malee yookaan ammoo dalagaa taratara daleeddanii walii qabdan kana gizee amma gaa'isiinis akkuma ilmu jaartii garaa qabdu ilmoo daa'ima tokkoo fi lama qabanaa qabdu tatanarraa qaamadiitu huccuu miicu hoggaa isaa saddeet deebitee dhufte isin deebitee waa hundaaf isuma eeggatte yoom jaartumatee tanaa qoomatti qabattu obboleessa kiyyatti kushoo dardari kushoo dammaqa wani daddaftee waan garii wajji gootuu fi isumarraa akka yeroo waa harkattuu fi akkuma isirraa fuura fudhachiiftuu fi akka if gammachiiftuu fi yoo akkasitti yoo hubachuun yoo akkasitti hubanne nuti immaa kunoo fakkeenyaaf amma obboleessi tokko faana amma ijoollee afur qaba ijoollee afran makiinatti nagee makiinaa lama qabanii ijoollee tanagaa ijoollee lama tafiyu makiinaa isitti hidhan tagartee dakaarsiti jeni gaasee waan kana rubanneesea tana keessaa guuruurra makiinaa ijoollee qabduu jaartii kennee bakka hojiitti nagee isiin guyyaa daleediin isaa booda daleessiin isaa ganama isaa takka seetee takka Itoophiyaatti isaa sagalii baati inni dalagaa isaa sidii cina seenaa cina isaa qofa qaba isii dhaqee bakka dalagaatti ijoollee fi makiinaa kanatti kennee makiinaa sii fudhatee as deebi'a. Ijoollee tana guyyaa isa bira ooltii ijoollee kana qaamarraa dhiquu nyaachisuu waan barbaadu godhuun dirqama isaati ilmaan isaati. Kana jechuudha yoo kanan goone mee ijoollee afur yoo bakka sadiin geessee jee takkatti 300 maali damoosii nama tokkootu hin ga'u torbaan takkatti. Amma gizee bira oolatte kana jecha wal gargaaru jechuun kuni amma nuti beektaan kana laal manaa maasootti hin jiru kitaaba biraa dubbisutti hin jiru
waan namni keenya asii duun isinitti himu jira. Yookaan tokko ijoollee bira taa'uu qaba kanatti yoo dalaganis akkanatti tara sanatti dalagaa daawuu yeroo adda addaa Ameerikaa beektaa biyya kana dalagaan sa'a 20 bakka dalaganii jira sa'a 8 bakka 3ti. 8 bakka 3 sa'a 8 sa'a duraa isin dalagii sa'a booda ni dalagaa amma sa'a booda isin sa'a duraa isin dalaga. Akkanatti waliin jiruu ooffattu. Yookaan ammoo gartee yoonii fi kana hundan godhu jette irratti facaasee dangartee dhiiraati maal jette maal toofa beektaa kalaas hoggaa sanatti jireenyi keetilee jijjiiramu jaartiinis agartee kanatti furnu jettu asitti beektaa mana mootummaa jechuun mana qabalee jechuudha achuma keessatti hafti mangisiin fuutasaa nyaatasti kenniti ati jaarsa gartee akkanan goone kontibne ariiti maal jetti sun isiinuu manallee qabaachuu hin dandeen jirallee jirachuu hin dandeen sani reyaalitiin jiru kana osoon jaalanni kana goota hoggaa manattis ammaasii manattis namuu dalagaa akka beeku sirriitti dheereessuutti gartee dubbiin kun dubbachuu nuti warra Ameerikaa jiru waan keessa jirruu fi warra biyya jiruuf warri biyya jiru dhugaa jaarsi yoo dalage jaartii yoo dalayne saruu khaddaama qaba soon dalayne yoo khaddaam ijoollee jira dalay duudoo qabdi hoggaa san jaarsoon gisee galee maal gaawoo manaa godheetuma isii hojii gammadu dabraa jechuudha gartee akka isaa hubadha warri moo biyya alaa kana jirtan osoon jaalanni haala kana hayaati yoo sa'a 8 hanqa jaartii dalagaa jirtu mucoo keetti raawudaan jijjiirtu dabarra jirtu teessee isaa deedaani ijoolleen tun beelatti teessi hanqaati manaa galtuu jettee teessaani hoggaa taatiyoo waan nyaattu jara kee akkas obbi maayindii riyaalitii qabaadha riyaalitii nuti kana keessa jirraa kana keessa turreesi kanaan siinja gizee gariifaa wanni gizee gariifaa hedduu rakkoo namatti ta'u gizee nama tokkollee ollaan qabaanne hanqa dalagaa ijoollee tana makiina nayitee jaarsii ammaa yoo makiina gizee garii jira gizee warri makiinaa takka faa qabu ilmoo hirriibaa kaafteeti makiinaa keessa wal buusanii walitti deebi'an amma hoo waa hedduu jira gartee kana yooma jaartii faa makiinaan oofne maal ati fuuteeti ilmaan fuuteeti isii hirriibaa ijoollee kaaftee isii bakka dalagaatti buuftee ijoollee turre makiinaas deebitee bistaafi waa hedduu keessa turre hedduu dubbachuun fe'isu namni as gubbaa jiru warii waan as Ameerikaa jiru ni beekanii keessanii hubatanii wanni jiru riyaalitiidha kun manaamaa miti dhugaadha. Yoo jaartiin yoo waan tokko akkuma hojii warra beekan yoo majaartii ijoollee tana huccuu uffisuu huccuu miicuu irra jiraate mana kana ofirraa urgufuu irra jiraate waa godhuu irra jiraate yoo teessee waa hunda oomee amaluma kamtu ta'ee diriirfattee ta'ee si eegsisame atis bar jaartittis ni ajamtaa daftee hojii kana fittee jaartii gara jala kaachuu fe'ata jala keenya akka kishoo akka warra magaalaa taaga dirrik biyyiinaati kana nuti arifaan gaa warra daddafee hojii irraa fitee beektaa isii ol baafachuu fedhu kanaaf waa hedduu dafee gargaara kana fittee kana finne jee kana jara keenya akkasitti hubadha akkasi walaa hubannu malee wanni hojiin tun taabaluutii tamaali jaaniin jirtu amma nyaata ofina keessaa kana kitaabarraa laalee ofina keessa walitti waa godhanii ofina keessa nan kana basaarra kaayanii san faanaatu jaartiirra beeka dhugaa distii kaan ulbata faa godhu waan akkasii dhugaa inni beekan hin beeku waan bira amma namni waan akka timsiifaa namni godhu hin beeku jiru sobaadha sa namni hin beekne jiru online anu sittiin magartee timsiifaa itti gannaytee gizee foon bishaan fittee shukurtaatti dhaytee balbaleetti dhaytee arga buufatta nama nyaata godhuun fedheetu nyaata godhuun beeku jaa rakkoo miti dhugaan gaafaan dura Ameerikaa dhufee nam tokko takka gaafaan dura Ameerikaa dhufe raayin bu'aa takkaa nyaata ala waadaa seeneen beeku takkaa shukurtaa arkeen beeku tiicharii tiyyaan gaafadhee farajii kitaaba nan kennite kitaaba fiishii akkas godhi maal akkas godhi osoo nan kitaaba qabu wanni kun jalaa gubatteetiin firraa dhiisee saayibni kiyya tokko zubeer tokko dhufee baastaa hunda beekaa ba'u nu godhee akkasii na barsiise atalantii saayiba kiyya kanaa jecha gartee beekuu hedduu bareedaadha yoo beekuu baattee yoo alatti nyaadha jette waan torbaanitti raashiina biyya ijoolleetti afuriif qabaatte alatti laaqana irra hiraata laaqana gadiin baasa jette waan raashiina torbaanitti dhaytee fitta meekkamiin eessuma keetiif akkoo teetiif adeera keetiif haaratee gargaarta akkamiin jilbaan kana waa xiqqoo seef goota so kana yoo alaa nyaadha jette waan ati daree dachinaan nyaatuma kanattu firuma keetu gargaaruu hin dandeessu makiinaalee bitachuu hin dandeessu eebila godhuu hin dandeessu igara tokkoonis ekonomii mana nyaachuun nyaata jaartii wajji godhachuu wajji godhuun yoo jaartiin ati laal godhuun beeknes nyaata godhuun beeknes gowwaan ta'inaati munilleen baala qabaa yoo gama jaartiin ta'e yoo nasraa taate fakkeenyaaf munilleen baala qabaa yaa nasraa toosii malee maaliin qabaa jettee hokkoo falchiiftee alfaan gaasaan adii kun nambar waan beekta isiin nyaata gootii jalaa hin dhiqaan ajara keenya kan waan namu baale dubbiin kana akkasitti galatooma dalagattiin deebi'aatti isin dhageeffadhaan sira teenya
نانين بيتا سيدي سيدي قالتوما فرخية توكو فوتو تقاسكو باجر تيتي فرخياتي هاسو يتوتي والبينا بليتي يا نقلا جبيسا نقلا جلادا tole galatomi bisa nura ke galatomi aye nura gola dejerta reality yoleni macho la te nura basta kadrati indani laki san macho wala le to nuti stano ma yachu jira egere futi sigale kala ni ba kafi chalate da ba sai ti bai tala kana magaluti sini hime إذا زرافنا جدّنك أنا ما هو فانا فلا جدّنك نوتي زراف إنجلنا يا نسرات هاي خا نوتي زرافة كن جتشوم بين نوتي دقي لا أنت من هو جار سيفيني خبجي نجالتي سيجله لكن أمو جو إنسان جال لخنني في جرجارني أملات نجرامي بكهون دان خبرت أبطيوت هي سيني سوي هنجم كباتي سخنا ورنا قدوداف سيجله yo ini jiran kela si tau tate isini kela si tate kana kai sat jiran ni sanin jijjira mu yacu okay wali galle samaran ke yabshir rabbin wala fiso ani nember wa african jiro ya soro man garu ani agarre maduro ifuma fini fukum jira ifuma fini fi mugudu jira ga ma o kana agarre fa gana da agarre nuti o wasalla al khaisa jira nasra duga rabbi wan jayib si tawra أنا ما كخياتي ويا خرشاني ولد نابه دلقا خانين ويا تكيرفتين كم سيبله خانين ويا تكيرفتين كم نين ويا خرشا ولد نابه دلقا خانا خيسا واحد دوجرا خانا ما إيجاتو سيبله لكن أما بكثانيتي نمني يو الناس يجي أقرتي مورالي سي خانا جار سجوامي كجرا خانا هون داهو يو أركتان دلان تاميهو دلقا ساني سندر دبدو جراني إفي خناس جبان ديم تسيقله سري لا ولا ولي قال لي خضراتي يا أبشر ربي جرا ربي جرا إن شاء الله هذا بارد بولين وأقوله إنداية ممكن تسأله akasi gana srate nyamma ka gari ti oboroba na dasiba semi ti juru biya faranji akasi obbeletiti safata rin juru ti sari to ko ise to ko garte la faun hin juru abi ko zarraf jetenu tinta kono wala la zero ogwete jolen ko te bansera batte zero ega injiru akafiti malen galtu fre soban ittihimne cinan ittihimne galudi devi ittimo bukasu dare adam fige miti fige ba adiru garfana tira demo dol sagale wala ndagenya wallahi enyu adammo amma kamo juta inda tautin jira tikuma duran dalaga gale وين ما يعني وجه يا كأظن جبت جرو أمريكا وجه أما وجه والله أما فتاة جبت أنا من صوت هذا سكت هذا ما يصير إيش شباب تبي أنا صايع سجلت يا تاتي من سان فانجر من صوت يرد سيجرا غندهم قالتا سنكلاود أنا نبيرا خاني بروكلين بارك دا ميبل جروف جنادا ميبل جروف جنادا سنكلاود نابوزا رافا قومتي عندنا مجالي دا كتايه سنكلاود نرافا قومتي قالوا القرا gode refu falo ga fa chu tingil mazari da sini gode tinjira indo gongore inda tingil mazari da moti single mother is exactly professional my sister yeah yes you got it yeah you got it Nasra you got it amma yom na bar sista tankashin أنا فرنجي سبرسيسا بعد كده خلينا في بنا الرقم يتو كوميدي كمان silent أوكي هي أنا زيزوتي يان زيز غرو جرا راها غرو بليتي الدنيا سجلي كودان انتهتو هذا
أدرى ما بعد كمان أكنك أماني ودي وقعت جيبوتو أمريكا راكنا ما أون جبتنا برجلوت سناتنا من كمان سافر يا فوق دين وساسة مقصدتي ماما قرلميني كابو نورتي ديري كما دي علي بالله الله يرحمه أكس ردر بوالي ردر بتوفوني لقيه أدرى أوكي قاسين يونك أو تسيجارة بناديرو لا جيس ليس جتني هاي akkasi ilmi dhiiraa kushinaa seenuun qabu akkuma obboleettiin teenya beeriin jettee biyya tana namuutu akkuma isiin jettee qopheessee firija firraa kaaya sabba baasee oomisha. Sometimes yeroo tokko akkasittiin seenaa bardas bida. Garuu dirqama yoo agoodaan meeshaa dhiquun qabu. Isin afaan dubbate jara keenya dhiirtii kushinaa keessa dhaabbachuun akka aadaa Oromootti dhorkaadha ishee miidhaa jaalala. أبون رادي سيادة أورمو تردي سيادة أورمو رسول الله صلى الله عليه وسلم عايشة قرقار تري. What are you talking about? هذا متي خوري شريعة دخل. جارتي في قرقار شريعة في آداب. Suuta miira keessaa baheeti waan hin jee nuti immoo akka gartee dhuunfaatti osoo odoon taane akka gartee miti hawaasa garuutti osoo jirra malee dhuunfaa odoon taane amma fakkeenyaaf yeroo jaalallaan seenu waan kana hawaasa keessa hin galchin hawaasaan wanni jettuun jaartii teessan gargaaraa. Thank you Elon Musk. Wanda binsi hin dhufne rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gargaaruu ture Aishaadha. Jaartawwan isaa gargaaruu ture gargaaraa. جعل إسني قلت كوني mana alwaadaa keessan seentu aadaatee nyaamiti karaa ma ishtagal. Listen, my sister. Listen, hold on. لكن عاداتي نعمتي الوادة سينون قبو ديرتيني ماري هذا ما يشتغل والله يشتغل عاداتي نعم sometimes نسي no good and no كسي أنا يا دخلنا ديكرا كستانا غاني أري هم تمين سيس واني مين كاغاني بلدي دي كالي no chance First of all, thank you, Elon Musk. Sana kasta tu geography untuk kita ada anak. Nansen laman Cina. Dagia. Kagadu kagari kode jalalas gerti surufa. Wait, is not to the Kushina, can you say the roof? Kushina said, "I'm Kaiser said, Majo said, Ala Gadar Pumpton." Never. Elon Musk, thank you. Kusa is solution. I'm not thinking Basar again for Damero. Dagia. La me balayan easy. Wanta ko fanja. To ko fa balayan ye ilal chakan ambe hatina janda nu fakka volta karakare aso nu fina. No, Adilo. Ajantan ko ni trade obs gola. Ye fita daya da yo baleti di bale vin de bisa de bisu de mati. Ayye, in gola bi. Jarti di yo gargare gammadu feisa. Sigale isumanu feita te agam maduguya to ko bilan radika usitaje. Garuu wanni niin ani furanne gunda mana keessatti illi hin hojjisente ayyoon birciqoo jiidool qabe inni khallafa ganna qame san masahuu qaba yoo jaanani amma naan taatu akkasitti bultiin tuffiidha jechuun tuffii malee jaalalaami wanni akkasii. Tanaafuu akka rasuulli jee alayhi salaatu wassalaam gizee takka ni gargaarraa dirqamni jaarsarra jiru jaartiin ta'e akkan beeloo inni akkan deeboon manni kee akkasii galee ifaan kee hin dhaabne. Nyaanni teebila irraa kan dhabamne. Kana ammoo responsibility hiyyaa dirqamanarra jiru ceehee cabsee ni bidaa waan danda'u. Harkan nuni nyaanna. Lees barta mana keessa teessuu miti barni dalaydii bar akka keetti za'aa saddeet sirra caala dalaydii bar za'aa saddeet. Dirqamarra kaa'ee bilcheessitee haala gaggabaatee dalaydee fitti bar wayii miila warra qabatee mara keessa. Yooniin dalagadha jette hin dhorku. Yoon dalaganne ammoo waan isiin hin dalayneef waan inni an duraan isii godhu san irraan hir'isu dirqamanarra jira waan ta'eef niin godhaaf waan hin danda'u. Sigale yoo garuu dalayde lachuutu isiidhaatti seene hammin jee mana keessaas
hanga dandeessutti taayimii si adda baafattee ani amma baasa woy niin dalaga biyya namaa tana keessatti kophaatii yaan jira ilma dhiiraati garuu niin goradha mana keessa nyaata hin dadhabu even nama lamaa nyaata nyaachisu nama sadii nama nyaata nyaachisu niin godha ol seenee godhuun kiyya eegan oolle histii dhaba kophaa unuman godhattanii dubbii xiyyataree fuutiin na deebifte gizee takka takka isin gargaarraa garuu irra hedduu beekaa alaamaa ta'esan sii galee wanni hundi waan irraa bareeddu qabdi amma ilmi dhiiraa dhugatti akka aadaa keenyaatti kushinaa keessaan bareedu deemee dalagee gizee dhufee bareeda malee ganama bee dalagaa isaatitti galgala gizee dalagaa irraa dur hakkiyaa sun oofu jirtanii haalli biyya faranjii haalli jiru wal gargaaranii gargaartee wajji jiraachuu والله وبريدة جرابها كنتني جديدة فرد لا المال جاسي تربين قرآن خيستي سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله لهم وانفقوا أموالهم خاكرة قرآن أنا ما برست تبان قامات بليس غير ما في بدي سؤال تاني بليس القرآن عند بيتها هي كاسات يوجد تفسير عنه مجرتا قومت كلام تنجر what's going on لا ما نسيته بر صاحبته كون كم صاحب جبان مشيخاتي يا ما خلت دوم لا والله أما صاحبني خيسن وجارتي تنا والله هي قطعتي دستي قديتي مرتو فتى قطعي جماعة بركاي مشادي كني وهند قدني بيتا أما جماعة إنك كنا قدوتي وجو ديكاون تديكا والله وام برا خطة mal jetta rafidin abo kana naddo oju diga mi jotin amma ya hadi sajala de metin rabbi jeba inna kayda kunna azim jin dalata rabbi nu la fi samale dala nabi dando azimitu azim jin dala اتقوا إن كان فتنة من بني إسرائيل كان من النساء اتقوا الدنيا اتقوا النساء يا ربي فتنة ضرب بني إسرائيل فتني فتنة ضرب بني إسرائيل دلا راحتي الدنيا في دلا صداد دادا دلا رب ما تنولا في سمالة نمني دلا وجيك إيو ربي نوجتشاب سمالة دلا جتشاب سنة بولشون دين يولفاد ربي ما جا أركا إجاتي إسان جالة نوتي كودا جال ربي وجعلنا بينهم مودة ورحمة جيسانيتو الله أوياو إدو إنساني جال لا في رحمة بوسني لك جال لبوسي رحمة بوسي رحمة سانيتو أكا جتشاب إيش يغو تغو دمالي الان جارسيو إنك أباني من خيشتو الخاتين دو من غو تقوباسي إنفيد جاتا رحمة ربي جال لا في رحمة إسي خيس خايفسن أبلي سسير أتيفي رحمة بوتي أتيفي ررفت شوف مي الرحمة سني مالي وانوتي إسان نام جاللا في فدي في سكسي في ونخدت ننداو رحمة ربي كيس خايسن لكن رسول عليه الصلاة والسلام صحابوني غرغدان ججبان جارتيلي ساري تفقوشا جيسن وچو تكولي نفچو تران والدرغمي الدادا وجغرو تران رسول عليه الصلاة والسلام بك عائشة راخوت التليفون سن بك سن فودي خوتتا بك على سين رادو دين فودي دونغات اما نكسين غدا جيسين دنيا خان mana kaisa gide sai botak ya fide alwada ol sene wadi ko sene aye ma kara do najina da demte na arab sisate to mana ka to bre sare aye ifkhabajje man te nyakere ate dit na arab sisu fi nan jete to mana gar abora kon ko musingal gara aye rakon ka musingal gara shariat e ko khaydu ti dem mo gatay nan jete haya jetin de me gatay amma dalante nyanuti amma karchala amma biye sanjira kana bakasuniti adam khenya malis timulistini beita jarsa isi guddisuu feeti maalifi mana khaysatti waan feeta walin godha garuu gisee saahiban khejiran she wanna treat you like a king sigale bakasuni hubadhu laan naame deemsaa quubsaa sun amma obboleetiiti yaqaani amma maali seeta nuti amma gana amma karchala wanita aadaa isin fudhatan tana nuti fudhanne biyya keenyatti ani tafafrenji aadaa eyo gojjeetu majaarsi Orang cacapse gajje gogora mortol qabate gajje uddu fol qabesa miti arafu jurar alla jarti abulu jarsa dalesis yani gosar rawo si basan dutu abuta tindakan
تجارس دل سجاني غندي غوتون سي عبارة مسجد الرأي سي عبارة سي أسون تناچو نتجنا أما نتجدين سن ونكنا كون أمانتين بيتين جنا إنسان أمانتين إثيوبيا سنتي أمانتي سوفيت أمانتي أكرم الشيخ أجر رؤسني ثم جبرة مال جنة مورال إنديم نمله هنكرا نمبر ننيبيتا سني أما بكمو الآن جباتي هذا ليدو تيجي جي 6 الآن دلقوا هنكبتو أكثر سلامتي الآن تك سمبرا دي سيتي لا ترفع أصواتكم جي رسول القرآن شغلتي سنقولين قازنا فيطمعن في قلوبهم مرض جاء لمني قلبي ركوبة قبو سغلين لا أركادي سيتي سغلين لا أما نتي بيا فرنجي وان جرتني چمالي نمني بيا لا ننجر بيا كسعودي زمن دور سعودي شريعان بلت ساني تجراتي سغلين لا دقو وداني علمي نجيرا خل فرتي شهوة إسافر الجنة دوغا ونخل نجرتي جان دبين سن دوغا نعم جتون سجلي دلا دي سيتي هتشو دلا تاكن على بروجرام تقول سارة كرتر دي في مرن سنيو أجرته مي فدين تجزي تكخاتي في شيء كب بشانس راجعنا كم سنية دلان جباتي خوام بكتنا سيفين دبي آدم خينيا بكتنا سيفين دبي بكتنا لقاين دلقون كبدو رجع جارتين جارسة قوامونا قوامونا سني درتان منا جارسا جارتين ilmaan guddifteet wamana teessee inni alaatti fiduudha taakka ammoo there is a certain condition jira karkarroo fakkeenyaaf karkarroon yoo osoo beeltisitti jirtuu yoo karkarroo agarte shari'aan nyaadhu jira hin quufin ammoo beeleef irraa dhorki jira biyya nuti jirrutu murteessaadha bakka tanatti taakka biyyi nuti jirru biyya faranjii jaamti biyya faranjiititti there is lot of thing hodduu wanni hodduun expensive qaaliidha khobaa jaarsi waan takka godhuuf hin dandeenyu tanaafuu isa gargaaruuf shari'aa ulamaayoota arabaatiin dhaggeeffadha afaan arabaatiin beeka warra hindii islaama iskoolaaraatiin dhaggeeffadha jaartiin takka gaaf tokko she's a doctor beete ani medical field keessaan dalaga she's a doctor maal jettani beeta aniti amma isaan kuni ummata keenya malee ummanni islaamaa haan dura dursoo osoo jaarsaa jaartiin waliin fuuna dura kaansalara bira dhaqan kaansalara kana bira dhaqaniiti wal mari'atan marriage counselor ja'aniin maal wal mari'atan walirraa farramsiifatan laal osoo waliin fuuna dura في كلام فلسطيني وللرا فرم صفة حيما وللرا فرأتن حيمني سن مالي أكاتا لايفين تونيز لايفين تون هدو جبدودا كان ما خسينني بهان تنامتي commitmenti هبو سين of them to you have to send أكنا ما كرتة contract ولي sign قروتي ولي sign قرن كان سلا ربنا دكاني 2 weeks late 81 أنا برات أكنا ما خاتين يفوتو بيته أما نمتين دوبرتين she's a doctor MD doctor إذا هندي إسلاماتي إننا مو إنجنيري ده أوكي إسيتو مالك الروح دوغدا مال جتين يو جين كانسلر تجي مال جين يو أما جارسخه هندلقين سينجي أكم جتين جناني أني أموانين إرهيما فرأتشو بربادا إسا قافتن أكم جت جارتين تيو دليدي أكم خيتي تيو دليدي أكم سفكاتا لايفي تنبودا هندلقين جتيتي تي لايفي ترديدا جنان لكي هذا ليدو جين دوبا تكان سيهما جين قام منام تيجي كانسلر تيجي ونين سيهمو جين إسين تونيشي زي MD داكتر مالك أسر قدا قوتي تنافو يو فإنا إسيتين mana sun kaisa wan bohu sigar garte male you are responsible dagay faddu you are responsible wan isin duba khayete ati wan masuliya mane khana fudateef jecha amma faramte titi wan gotaaf jetten jannan laki jetten amma intalti la farraxate jetten laki anjar sakhiya nin jaladda nin gargara ammo takka wonnin gaafaddu jette akka garte dalaga nan dorkine تاكا أما سوونين غافدو يت أكا جارتي لما دانا رتين فين تراني هايم تريزي أكا جارتي نرتين فينين بربادا جتين that's my big issue جتين issue انتيو قدون سوني جتين وقوسي جتين
akkam jettaa jetteen gaafii tana gaafattee ni deebistaaf jennaan eejee. Sana gaafii jaarsanii jaartii jechuudha. Siifii farrama jeen sirratti hin fuudhu jeen. No, kun akkuma shari'aatti tuni jirti. Akkuma shari'aatti tu seera keessa ni jirti. Dhageeffadhu the rest of my life is wajjin life kiyya fixadhaa jeen. Yoo atummaan rakkoo natti hin fidinii jeen. Yoo rakkoo natti hin fidne yoo jaalalli keenya akkasumatti oofamee deemame ani waliin jaartii biraa sirra fuudhu takka illee hin jiru. Kuno si farrama jee akkasitti wajjin waan ni godhaniiti akkasitti adda bahan jechuu. Dhiirti teenya ni gooti waan akkanaa deebitan. Salaamu alaikum. Anillee nama akkanaa kan harkeetiin jira sheekha guddaa tafsiira nu qaraasisee itti gaafatamaa majlisa Direedawaa Sheekh Umar Arusii jaanii namni hin beekne hin jiru Direedawaa namni barate. Inni jaartii isaatiif waanuma ati jette kana waanuma ati himte kana hunda gaafatteeni ila ammatti isin gaafa ilmaanuma lama dhalteetiti maatsanii irraa wan murani ila ammatti ilmoon qabdu proomisa san guuteetuma ilaa ma hojjitaa jira. Nam takka akka qabus bishin gaa keessa an dhabamu ni beekta. Ammoo laakiin shari'aa islaamatti dhalaan akkana shuruuxa sii keeysee akkana godhe akkas godhe akkana godhe tana takkaa hin dhageenye. Itti amma aadaa keenyattis jechuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu Nagaya. Nagaya jirtan. Mata duree ajaa'ibaa irratti haasaa hojjetan adnaan maal si fakkaata? Dubartiin takka haqa sirraa qabdi fakkeenyaaf jalqaba irratti yoo ulaagaa sii keesse lamatu yoo narra fuute ani haadha manaa sii ta'uu hin danda'u jettee yoo jalqaba irratti kanarra walii galtee ni ata kan irra fuutoo taate ni kaan keetu ni hiikama sii galee bakka irratti ni jira dubartii mana dubartii irratti hundaa'a kun. Dubartii yoo kana waade osoo abooteen kii obboleessa kiyya amma sanii miti bar ayyeessan proomisa san walii guutte shari'a islaamatti beeka akkanuma lafaa kaatee azoo jaartii turaati hojii jirtu jaartii biraa fuudhuun hin danda'amu. Asbaabaa jira sababaa jira. Rizina dhiyeessuu qabda waan jaartii lammadaa irratti geessaa. Rizina feete dhukoy. Adnaan kanarratti rizina feete odeeffadhu rizina feete odeessaa walii deeffattanii garuu jalqaba irratti giseen narratti yoo fuute ni kaan kiyyanii kamaa jettee jalqaba irratti si wajji walii galtee ati kan taqabbaltee odaanii fi kan ni haa godhatu taate ati wanni biraa waan ni feete uumamee odaanii feete nama irra fuudhu taate ni kaan kan kayyeekamee jiraati. Laa wanni taa jira malee amma fakkeenyaaf dhalaa yoo jaartii duraa takka azoo hojii jirtu azoo fadhii teessii guuttee jirtu azoo nadaafaa teessii eegaa jirtu azoo bikka hirriibaatii fi qoonqoo teetii fi dhiirri amma waan dhiira firraa eegan mormumaa olii firraa eegi jaay namtittiitu wasiyaa dhaamee filmiidha intalasiitiif. Yaa intalatii jaarsa kee mormumaa ol firraa eegi dachii tehii fi samii waa hunda robdu sii tahaa. Akkasiiti yoo jaarsii waan bareedaa mana ijaan arge yoo funyaanii waan bareedaa mana keessaa urgaawe kalaama bareedaa isii irraa dhage nyaata bareedaa irraa nyaate wanni hirriiba bareedaa irraa arkate fadhii isii guuteef wanni jaartii lammadaa isii gabbaasee fuusee hin jiru. Dhiirti ammaa jaartii takkitti azoo bikkaan hin gahini azoo tanumaa gubboman naqeetuma sirraa dhufee hin dhufne isin qaanfatteetuma inni irraa dhufe numa ittiin hagaafatuu hin jiru hanqasan fiigaatuma kutee bolola ijaa waan qabu jecha deemee taburootis takka lama sadii afur jee lakkaaba. Rabbiin maal jaa walan tastati'u an ta'diluu bayna nisaa walaw harastum jaa walan jechuun maal jechuun never and ever equality godhuu hin dandeessanii dhalaa hedduutti. Shuf walqixxummaa uumuu hin dandeessanii rabbi guddaa jaa. Maal jaa ammas rabbiin fa'in kiftuun fawaahidatan uumaa malakat imaanukum jaa yoo sodaattan takkittii teessanii isin yaateessu masnaa sulaasa warbaa jee. Bilaashitti akkana lakkaa'uu hin dandeessu yoo ammoo isin proomisa san siineetee waan ati jettee waa fadhii atirraa isii tana dhiistee lammaffaa sadaffaa afuraffaa tasii heerumsiisu yoo jiraatte yoo quwwaa akkasii qabaatte proomisni isii sanni diigame dirqama hin qabu. Amma mata duree waa'ee afur fuudhuutii fi waa'ee takka fuudhuutti irra osoo hin taane ni dhiifama ajandaan gishee dura haasa'amuu ture ajandaa jaartii gargaaruu irratti hundaa'eeti. Jaartii kanarratti haasa'u jira ammoo osuma haasa'u jiruuti adnaan gara waa'ee afur fuudhuu fi afur fuudhuu dhabuutti irra seenu jira akkasina fakkaatami beello. Bari hin seenne ammallee achumatti deebuu jira nuti amma gama keenyatti. Biyya keenya keessatti. Yoo if booda deebinee na fakkaata yoo if booda deebinee. Amma biyya keenyatti waan akkanaa kana jaartii gargaaruu fi maal gargaaruu kana soppoortiin godhu. Amma nu haa eeggatan amma silaa biyya bakkaa jirra ganaa bikka gidee gamas dheene dhiitanii nu daleessisan humnaan.
isaan istumun dandeenyu ganama bulkeeta ulaa dura kaanee bulkeetuma sanii aara baanee cabsinee biyya deemnu ni deeyna. Guyyaa rabbitti nu geessa rabbi rahmata nu haa godhu. Namni si tumu hin jiru yoo ati xabiyaa ta'e tolfatte yoo ati jaartii ta'e hogguu isiin shunkurta biitti tullaal is very difficult biitti nuti jirru tuni. Biyya gartee jaartiinis 8 hour dalaydee jaarsinis 8 hour dalagu. Maaliifi yoo inni kophaa isaa dalagee maaltu si mudata mangistii bira dhayxeeti mangistii anaa kana jettaan. Mangistii naa kana jechuun waan ati si feesisu cufa siif hin qallitu wooma xiqqootti itti si qabdi. Kanaafuu isin lameenuu ceetanii dalaydanii fiduuf bakka tana wal gargaaruu qabdan. Hogguu inni ol seene gartee waan mana keessaa feesisutti rimootii qabatee TV ilaaluu osoo hin tahin godhuu qaba mana keessatti isii eeguun qabu. Isiin hogguu dhuftee jaarsa qonnaa dhibleettee gargaar godhuu qabdi mana keessatti. Bakka tanatti histiin hin jiru laal wasaasaa waliin gartee qabanii. Akkasii wasaasaa tana waliin bulfatan malee jaalaluma guddisa malee wanni irrisu takka illee hin jiru. Ayyee beello asirratti ammoo nuti sun nu rakkine fakkeenyaaf ani mariiraati kun dirqama kiyyaa miti garuu jaaladhee ittiin godha malee dirqama kiyya kan taane beekuu qabdisini. No, dirqama keetii miti jaalalaan gootaa bar. Yoona waan san garuu amma fakkeenyaaf isiin 8 hour dalayti atis 8 hour dalayte bakka tana ilmaanii jira. Isiin dalagaa irraa dhufte yoo alwaadattiif darbite ati rimootii qabatteetuma TV kana laalte bakka tana dirqama sirra taaree gabbaatee haatee alwaadaa seentee gargaaruun. Yoon dalagaan qabaannee mana taa'u jiraate. Bar adeero atu tamusi ulfaatani beeta isii dadhabdee dhufte atu garaan sin danda'u ilma namaati rabbiin rahmata isin isaan iddoo kaa'e jaarsaa jaartii atu garaan sin danda'u gizee isin akkasii dadhabdee dhufte san laakiin ammoo adda nu baasaa waliin jechuu jiru bar gargaaruu hin dinneeti nuti hawaasa keenya ka Itoophiyaa jiru kanaa fi isinii kana adda baasaatii nuu himaa. Amma akkana jaartiin aboon akkana jaan amma TikTok irra cinaa teessee akkana jechuu jirti ayyee kayaala waadaa seeni amma ayyee gizeen as saayiboota xiyyaarra kamisaa teenyee qamoo jira maal naan jaan. Aboo saayiba kee biratti eenyu sinjee saayiba kee biratti isin she's gonna treat you like a king sinjee barati kingiidha. Bar sanii miti bar. Gizee amma gizee sin akkana jedhu bar malee saayiba kee keessatti kabajaa fi sharafaan si eeguu qabdi abbaa manaa yaati. Bar dalan irara dalan semua kabar ini ta. Rasulullah alaihi salatu salam. Ayo kita irang nama Rabbi naga tu bisa pakati. Ayo men. Allah lisinillee dhageeffachuutiin jira. Biyya teenya keessa lama biyya teenya keessa dhalaan hedduun baatee hin dalaytu. Dhugaa himachuudhaan akkasii miti. Biyya himaa kana keessa biyya faranjii kana keessa jechuun biyya nuti amma keessa jiru kana keessatti wal cinaa deemnee dalayna yookaan inni galgala deemee dalagaa yookaan isin ganama deemtee dalayti shiiftii takka waliin dalaguu nuuni ulfaati jaarsaa fi jaartii tahanii yoo faamiliin biran jiraatanii namni ijoollee qabu. Isinii galee tanumaafuu hanga isin dalagaa jirtu sayyoo inni kamana jiraatu tahee waan gizee san barbaachisaa tahee haa godhuu jechuun jira malee nuti. Yookaan ammoo biyya hunda keessatti dhalaanii fi dhiirtee akkas ta'uu qabdii miti kan nuti jechuu jiru. Laakiin ammoo karaa jaalalaatitti karaa gammachuutitti jaartii ofii tana fi gammachiisuuf jecha gizee takka biyyuma fedhan keessaa yoo jiraatan achi seenanii yoo shaa'ii uumaan danfisneef ganama jaartiin hangam takkatti gammaddii kana isinuu godha laalame. Sahni gammatti duba amma waan biyya hunda keessa jiraatu. Kan dinne dhiifame isin afaan illee dubbadde. Kadira nuti kan dinne barnuti kadira kan nuti. Nama inni matbaqa seenu qabaa akka gartee miti baaleen jette san gartee mi. Saniin hun ta'in malee jaartumatee tana dadhabdee jirtu tana odoo ati jirtu waamee qolchinaa gisee isa. Jireenyummaan jaarsaaf jaartii jireenyummaan bultii jaamuutu isaan lamaanuu akka wasaasaatti wal gargaaranii alwaadaa seenaa dirqitti namni isiniin jee takkallee ani wanni niin jee wal laala akka isin jechuun jirtu kanatti illee mee dhaggeeffadhaan adda isinii baasa. Biyya hunda yoo ta'uu baatte biyya wal cinaa deemanii dalaganii mana galan yoo taate dirqama isarratti illee mana keessa isii gargaaru. Maaliif dirqama taate yoo jenne isiin tunis nama dhalaan
Za'a saddeet gisee deemtee dalaydee dhufte ijoolleen mana keessa isii eeggata. Hanga isin ijoollee shaawara dhiitu yoo inni kakashinii seenu tahe yoo hanga isiniin kushiinaa seentee waa dalaydu inni ka ijoollee shaawara dhiqu yoo ta'e sanuu gargaarsa guddaa. Isinii galee san jechuun jira malee biyya hunda keessaa miti. Amma laala obboleeyyan kan jiru yoo ta'an miila diriirfatte fakkeenya kan nuti jiru dhaggeeffadhu kan nuti miila diriirfattee arra hiraanni karaa isaatiif ni haa dalagu jettee laaki wanni akkasiin jiru ani akkasin jenne stop right there ani akkasin jenne I didn't say that ani jenne akkas namni miila diriirfatu duru suma jedda kana saafni warri miila diriirfatu biyya warri miila diriirfatu biyya faranjii keessa biyyi faranjii biyya jihaadaati ilaal jihaada amma dhalaan gadi gadi jaarsoloomi lafastaatuma yaa biyya kana keessatti teessanii isin nadhuma rarrachuu akka biyyaatitti no it doesn't work like that sun dalagu akkasiin dalagu sun biyya dalaga yoo jajjabdu kamiin jeeboo lakkuma bulluu waa dhageenya baatee waliin dalaydee waliin ilmoo guddistee waliin daa'ibara jijjiirtee udaan irraa dhiitee ijoollee waliin mana gootee nyaata waliin gootee akkasii galgalaas waliin gammadda. Beelloo san rakkoon duban nuti kan jiru san jaalala keessatti wal gargaaranii waliin hubatanii walitti deemuun rakkoon qabu. Warra qabeetiin taa'ee inni alwagaadhaa seena hin jenne afaan nan jijjiirin. Ega ati bar kan nuti kan jiru sanii bar arra taraasaa arra inni dhufee akka guddaa jettee Islaama dhaggeeffadha waan ta'eef. bishaan kana inni dhufee haalatti fuudhee bishaan رحمة دبين سر ديرتي تاني دي وتنا شيخ أمين برو مال جيني بيتا والله شيخ نسو ربي عمري ساعة ديريسو دقايا جيبر دقايا يا شم يا دردر دقايا جيبر برجي أما جي زماني أما خن زمان 23 سنة 23 خيس جرجي 2023 خيس جرجي تنافوجي وني دور هنجرتوجي amma je maal godhan je man guddoon ta'e maal godhan je ifi taa'ee jimaa kana cafaqateeti amma daa'imni isii bira kana isa bira kana deddeema isiin alwaada keessa waa godhu jirti ba haddo hottu mucaara raafuuni maal ma godhatti tuni ja'a jimaa qamaha ol ka'ee maan fuunee je ilmoon tun ilmoo isaati gartee laafsis kootii bakka tanaa gartee jirti. Amma bakka tana nuti kaadaa itti addaan qabnutti amma fakkeenyaaf. Warri biyyaa dhugaadha akkasni jaa warri biyya keessa jiru biyyatti biyyaa ni jaa guyyaa rabbii biyyaa qolaa meennee isin mana hotti bi. Yaani biyyeetu san dadhabee jira bar dadhabee jira inni oomishana godhuu hin danda'u ta'a. Waan kana yoo goote sannii yoo godhe waa silaa rakkoollee hin qabu yoo dandeettii yeroo sanitti qabaan namni kun wal dhabaa haraaruu jira taa'inata jira mee. Hararaa miti waan fedhe man taane ilmoo isaatii fi jaartii isaatiitiitu isa dursa waa hunda dura. Yoo isin jiraatte ilmoo isaa sanirraa qabu jalwaata seenaa jalwaata seenii dalaguu qabaa dhiirti. Arrubarraa seenii jaarsi akkas joonsan guyyaa tana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labsi labsi dhaggeeffadhaa guutaa please. Labsi jirra arrarraa jalqabee dhiirti Oromoo shamarran Oromoo gargaaruu qabdi. Jaalala hoddummeessaa wal gargaaraa yoo hin taane kana warakas jensan zabanya Waddageeffadhaa tara haasaa. ganama ashara isaa fudhateeti barandaa taa'u jireenyi wanni taa'u jiruuf dongoruudhaaf bishingaa oomishuuf jimaa jalaa kaafu haqaaraa baasuuf jimaa dongoruufi taa'u jira fakkeenyaan siimu jira jimaa san dongoruufi taa'u jira dhufee ijoollee rabbasu jira isii wanni isiin dareedu isaaf ashara dhaabbee isaaf biddeena tokkorra keessa qiixxaa eeruu gaggeessitee fi Nasraa Mangistii. Adeeroo. yoo kana ga'an dhuftee bura. Akkami. Agee wallahi fayyaadha. Akkamatti. Nagee wallahi. Arraa ajandaa jabaa nu fidda wallahi. Aadaan keenya ammaan tireeniingii fudhadhuu gaafa biyya faranjii dhuftetti
أنا تجارتي تسد والله أجندة جنا أنا برا أغرتابي يوني ست تجارتي أري هم بدنا نعم بس أنت كقول ني أغرت يا آدم أري خدنا نبص والله هيران بدون نيتا والله أجندة بريدو في النصر ما شاء الله والله. أمونو مجاندو يا شو دفتين خير سيدي دلقي. أمانا نصر أنا كلام مركان دي. هذا ما يجي بودا تدي هراء خينيا تني دلائي. داربي خبيرهم بنادي دفع يقول لك أنا جاي قافل داولين باسا فيديو نزل جمال. ليرتي جارسو هايو دلالجا آدم خينيا نيجو دا كتيلين غو دلال تولشة. أديرون دي جناز. Thank you. Nigo da dirti jar so jajab tu dala wara karati. Nanti asbai ga video. Nafu matenya, Juma kitenya. Senemi. Nanti dawat. Ha? Asbai ka. Dumashi tanya kali betul Pak. Bagana gaan dufte mangisti nama, racaltu nama, kabajabtu. Ya, magana gano dufte. Kabajar tu dumashi kalau mungkin. Katam gora kasanto. Agenda kana ka gotani. Agenda ana isin racho fa koya. Awai tu pada ga amma. Indu bandai. Kad me so mati ke so je ko chujraya na srame mal jette ti sir idat. Okay, dage pada. Orun ada kabdi safu kabdi dage pada. Sigale samarti kenya. Nuti biya faranji yo ene biya jijjirre male ada oromo Afansi muri dage pada. Demanya do fansa demanya do nasrade. Yen nin kita dari ke pada shamarran kenya warri diaspora biya alan khaisa jirtan iratenya lubutin fidina iratenya akka abban kenya ummatenya wajjinin ummantenya kananisa iman irraa hortetti jaarta keenya kananisa الله أكبر Yes. الله أكبر Ya gwada yo dadhabban in biyya faranjii jirtanii nyaata dooraal diddamiitu nyaata nagiyaa isinii bita yeroo dadhabdanitti. الله أكبر Ableef shunkurtaan dhiira lubbuutti fiddanii hin araraaftanii alatti gaddarbina sireerraa si gabbuusna dhiisneen keemta jettanii lubbuutti hin fidina. Si malee maaliin kennaa silleen baala qabaa. Nuti biyya abbaa jirraa. Si haadha wal qabaddaa. deematti dhufe afaan eegala wallahi. Nasra kinuti bar shamarina kan bar Abu afaan dimurin halkan guutuu lachaa gullee guyyaa dalagaa ullee guyyaa halkanii ziibdee makinaa keessa dhaabbachuu dandeenya. Kunuunsa ummaan teenya harmeen teenya dur nu kunuunsuu turte san bari jaadamana keenyaatti irraa barbaanna baleeyyan kiyya maaf nutti fakkaatan. Taanuma aadaa teenya hin jijjiirru kabajaa dhiira keenya. الله أكبر. Duuba kan nuti isaan kunuunsunitu yaa isaan nun kunuunsine nuti hoo isaan malee eenyu qabna tanaas irraa raafatini meetii deeteenya tanaas. Yoo ati amma ani wanni ni jechaa jiru wanni facaasinaa wal facaasaa jechuun jiru ali birraan rabbi rahmataa godhuu fi bultiin wasaasaadha jee wasaasaa tana gama qabaniiti waliin kunuunfatanii jee biitii tun biitii faranjii biyya jaarsaa jaartiin fiiganii dalaganii wal gargaaraa jaalala isinii guddisti malee jaalala hammeenya isinitti fiddu tana jee malee ani waanni wal godhaa okay okay inda dhaggeeffadhu adeeroon bultii wasaasaadha jechuunsa dhiirti shunkurtaa fi ablee an qabattuuf miti wal kabajaa
tokko irra jiraadha yoo tokko lole tokko jalaa callisa yoo tokko callisa ammallee na hubachaan jirtu ani shunkurtaa fi ammallee nama dhaalwaataa seena yoo isin seena tukeette haasaa jechuutti jiru bareeddu ani wanni ni jechu jiru yoo inni shunkurtaa jijjire abdee yoo jijjireef rasuulli keenyaa godhuu ture sallallahu alaihi wasallam isin oomaalii jaartii teessan gargaaru mana laayifii isinii bareechaa akkasiin jee allaan sigale yaa hara biraatin nan oofin waan wayi keessan nan oofin aya inda omti beetalti kana booda siitiin kana inda yedhage wayi siimaa atu jettee jirta bultii wasaasaadha jee adeeroon saddeettan jenna saaratti yaafannuufi amma wallahi murti dalagaa isaatiin shunkurtaa ciruun paastaa godhuun biddeena godhuun aya hanga irratti gaaratti godha inni kun yookaan kan godhu taha yookaan kan hin goone taha nyaatan godhuu jettee jaarsa kan kee ala gaxariin taha yoo hin danda'u no hin ari'u akkasitti takkaatis hin goone waan akkasii ani wanni niin jechu jiru akka gaarii ammallee na hubadhu obboleetiiti wanni niin jechu jiru jaartii teessan yoo gargaartan bultiin isiniif mi'aawaa deemti malee gartee isinirraa wanni takka hin badu jaalala isinii guddisti dubartiin tun huguu dhiirtii isii mana keessatti gargaarte jaalala kana hoddummeessitii fi siigalee akka gaariitti illee isa gammachiisti yookiin ammoo funyuk jechaa oolti kanaafuu yaa dhiiran keenya if eegaati jaartii teessan gargaara hafuura gaariin waliin lolinaa wajjin jiraadha ولين شاشاجا عمري ديرتو ولين سنيفها خنون جاتو جرا مالي اني الوادات كما تدني ينسن على قبها ينجن سنان لا نو تيابلي دياد ماف كبن مالي ديس بانكا بنبو amna hina jalatan tani nafaka tekar ale garuti amna gabada sidin janne way ablee fi gaachena wantila ala gumaa fi qabanna malee Tigree fi Amaara qabanna malee Ingurtaa fi Maaduu Oromoo fi Mambaaru yaadan baana kam. Gilaadeetar ta'e nu jechuu jirta alwaadaa keessa gilaadeetar ta'e jechuu jirta bar. Maali bichuun kursaa kun saayif. Iduma Oromoo taanee bar mata Oromoo Oromoo gilaadeetoronni ablee qabatanii. Jara keenya salaam alaikum. Salaam alaikum. Ya nasraan teenya beekta ana geeffachuun barbaadinatti ergiteeti diduu sin dandeemuuti. Dalagaa dhaabeetiin beekta gabbahee maanta nafiraa dubbisuudhatti dubbitaafi kana laalmee waan tokko bara maanta nagizeenii fi waa'ee saayinsii ugaa haasoytee waan quraana haasoytuusi. nama waan san keessa jiruutu nama himuu danda'amu waan san kitaaba dubbise awwarra waan san keessa ture biyya Ameerikaatis jiru gaafii kana naa tolchee isin deebisanii dhageeffadha. Obboleen kiyya biyya Ameerikaa kanatti biyyatti namni obboleetti dhalaate xiqqoodha qaba tajaajiltii si gargaartu obboleeyyansi jira tajoollee irraa qabdu haala hedduu jira biyya kanatti nu hundinuuhu dalayduudha. Me ati hoggaa dalayduu taate ati jaartii ilmoo manaa qabdu daa'ima manaa qabdu tagaraa qabdu taati hoggaanii fi atiis dalaydee haratti bar makiinaa faa lama qabnasitti makiinaa hoggaa ati hujii irraa baatu waan ati hanqa galu yeroon siin geenye jecha ati dalagaa irraa gabbahu makiinaa ijoollee keessatti hiitee makiinaa ta ijoollee san fudhattee ati mana deebita. Kana jechuun gaa maali? Hangam takka yeroon keessan hundinuu dalaydanii ilmaan kana maalii fi bakka namaa geessuun namni sirraa miidhaa ammaanii godda'amanii amma gidee garii ilmaanuma kanaa'u bakka deekeerisanii kafaluun ijoollee takkatti ergaa ijoollee lama sadifa qabaannani damoosummaan keetuu siddan dujaartoo manteessee yoo si qabde malee yookaan ammoo dalagaa tara dalaydanii walii qabdan. Kana gizee amma gaa'isiinis akkuma ilmu jaartii garaa qabdu ilmoo daa'ima tokkoo fi lama qabanaa qabdu. Tatanarraa qaamadiitti huccuu miiccu hoggaa isaa saddeet deebitee dhufte isiin deebitee waa hundaaf isuma eeggatte yoom jaartumatee tanaa qoomatti qabatte obboleessa kiyyatti kushoo dardanii kushoo dammaqaa wanni daddaftee waan garii wajji gootuufi isumarraa akka yeroo waa harkattuufi akkuma isirraa fuula fudhachiiftuufi akka if gammachiiftuufi
yoo akkasitti yoo hubachuun yoo akkasitti hubanne nuti immoo kun fakkeenyaaf amma obboleessi tokko faana amma ijoollee afur qaba. Ijoollee afran makiinatti nagee makiinaa lama qabanii ijoollee tanagaa ijoollee lama tafiyu makiinaa isitti hidhan. Tagartee Dakaarsiti jedhani gaasee waan kana hubanne si'a. Tan keessaa guuruurra makiinaa ijoollee qabdu jaartii kennee bakka hojiitti nagee isiin guyyaa daleediin isaa booda daleessiin isaa ganama isaa takka seetee takka Itoophiyaatti isaa sagalii baati. Inni dalagaa isaa sidii cina seenaa cinaa isaa qofa qaba. Isii dhaqee bakka dalagaatti ijoollee fi makiinaa kanatti kennee makiinaa sii fudhatee as deebi'a. Ijoollee tana guyyaa isa bira ooltii ijoollee kana qaamarraa dhiquu nyaachisuu waan barbaadu godhuun dirqama isaati ilmaan isaati. Kana jechuudha yoo kanan goone mee ijoollee afur yoo bakka sadiin geessee jee takkatti 300 maali damoosii nama tokkootu hin ga'u torbaan takkatti. Amma gizee bira oolatti kana. Kana jecha wal gargaaru jechuun kuni amma nuti beektaan kana laal manaa maasotti hin jiru kitaaba irraa dubbisutti hin jiru waan namni keenya siruun isinitti himu jira. Yookaan tokko ijoollee bira taa'uudha qaba kanatti yoo dalaganis akkanatti tarasarratti dalagaa daawuu yeroo adda addaa Ameerikaa beektaa biyya kana dalagaan sa'a 20 bakka dalaganii jira sa'a 8 bakka 3ti. 8 bakka 4 sa'a 8 sa'a duraa isin dalaydii sa'a booda inni dalagaa amma sa'a booda isin sa'a duraa isin dalaga. Akkanatti waliin jiru ooffattu. Yookaan ammoo gartee yoonii fi kana hundan godhu jette irratti facaasa jedhan gartee dhiiraatii maal jette maal toofa beektaa kalaas hoggaa sanatti jireenyi keetilee jijjiiramu jaartiinis agartee kanatti furnu jettu asitti beektaa mana mootummaa jechuun mana qabalee jechuudha achuma keessatti hafti. Mangisiin fuutasaa nyaatasti kenniti ati jaarsa gartee akkanan goone gootibni ariiti maal jetti sun isiinuu jimmaanallee qabaachuu hin dandeen jirallee jirachuu hin dandeen sani reyaalitiin jiru kana osoon jaalanni kana goota. Hoggaan manattis ammaasii manattis namuu dalagaa akka beeku sirriitti dheereessuutti gartee dubbiin kun dubbachuu nuti warra Ameerikaa jiru waan keessa jirruu fi warra biyya jiruuf warri biyya jiru dhugaa jaarsi warra dalage jaartii yoom dalayne saruu khaddaama qaba osoon dalayne khaddaam ijoollee jira dalay duudha qabdi. Hoggaa san jaarsoon gizee galee maal gaawoo manaa godheetuma isii hojii gammadu dabraa jechuudha gartee akka isaa hubadha. Warri moo biyya alaa kana jirtan osoon jaalanni haala kana hayaati yoo sa'a 8 hanqa jaartii dalagaa jirtu mucoo keetti raawutaan jijjiirtu dabra jijjiirtu teessee isaa deedeidani ijoolleen tun beelatti teessi hanqa haati manaa galtuu jettee teessani hoggaa taatee waan nyaattu jara kee akkas obbi maayindii riyaalitii qabaadha riyaalitii nuti kana keessa jirraa kana keessa turreesi kanaan siinja gizee gariifaa wanni gizee gariifaa hedduu rakkoo namatti ta'u gizee nama tokkollee ollaan qabaanne hanqa dalagaa ijoollee tana makiina nayitee jaarsii ammaa yoo makiina gizee garii jira gizee warri makiinaa takka faa qabu ilmoo hirriibaa kaafteeti makiinaa keessa wal buusanii walitti deebi'an. Amma hoo waa hedduu jira gartee kana yoo majaartii faa makiinaan oofne maal ati fuuteeti ilmaan fuuteeti isii hirriibaa ijoollee kaaftee isii bakka dalagaatti buuftee ijoollee turre makiinaas deebitee deebistaafi. Waa hedduu keessa turre hedduu dubbachuun fe'isu namni as gubbaa jiru warii waan as Ameerikaa jiru ni beekanii keessanii hubatanii wanni jiru reyaaliitiidha kun manaamaa miti dhugaadha yoo jaartiin yoo waan tokko akkuma hojii warra beekan yoo majaartii ijoollee tana huccuu uffisuu huccuu miicuurra jiraate mana kana firraa urgufuurra jiraate waa godhuurra jiraate yoo teessee waa hundaa uumee amaluma kamtu ta'ee diriirfattee ta'ee seeksisame. Atis bar jaartittis ni ajamtaa daftee hojii kana fittee jaartii gara jalqaachuu fe'ate jala keenya. Akka kishoo akka warra magaalaa taaga. Magaalaa dirrik biyya jinaati. Kana nuti arifaan gaa warra daddafee hojii irraa fitee beektaa isii ol baafachuu fedhu. Kanaaf waa hedduu dafee gargaara kana fittee kana finnee jee. Kana jala keenya akkasitti hubadha akkasi walaa hubannu malee wanni hojiin tun taabaluutii tamaalii jaaniin jirtu. Amma nyaata ofiina keessaa kana kitaaba irraa laalee ofina keessa walitti waa godhanii ofina keessa nan kana saarra kaayanii san faanaatu jaartiirra beeka. Dhugaadistii kaan ulbata faa godhu waan akkasii waan inni beekan hin beeku. Waan biraa amma namni waan akka xibsii faa namni godhu hin beeku jiru sobaadha sa namni hin beekne jiru. Onlaayinii anuu sittiin hima gartee xibsii faa itti gannayitee gizee foon bishaan fittee shukurtaatti nayitee balbaleetti nayitee arga buufatta. Nama nyaata godhuun fedheetu nyaata godhuun beeku jaa rakkoo miti. Dhugaan gaafaan dura Ameerikaa dhufee nam tokko takka gaafaan dura Ameerikaa dhufe raayin bu'aa takkaa nyaataa lawaadaa seeneen beeku. Takkaa shukurtaa harkeen beeku. Tiicharii tiyyaan gaafadhee farajjii kitaaba dhaqqedete kitaaba fiishii akkas godhi maal akkas godhi osoo dhan kitaaba qabu wanti kun jalaa gubatteetiin firraa dhiisee
saayibni kiyya tokko zubeer tokko dhufee paastaa hunda beekamoo nu godhee akkasii na barsiise atalanti saayiba kiyya. Kanaa jecha gartee beekuu hedduu bareedaadha. Yoo beekuu baatte yoo alatti nyaadha jette waan torbaanitti raashiina biyya ijoolleetti afuriif qabaatte alatti laaqana irra hiraata laaqana gadiin baasa jette waan raashiina torbaanitti dhayitee fitta meekkamiin eessuma keetiif akkoo teetiif adeera keetiif haadhatee gargaarta. Akkamiin ilmaan kana waa xiqqoo seef goota. So kana yoo alaa nyaadha jette waan ati dareede cinaan nyaatuma yookaantu firuma keetu gargaaruu dandeessu makeera leebitachuu dandeessu eebila godhuu dandeessu. Igar tokkoonis ekonomii mana nyaachuun nyaata jaartii wajji godhachuu wajji godhuun yoo jaartiin ati laal godhuun beeknes nyaata godhuun beeknes gowwaan ta'inaati. Munilleen baala qabaa yoo gama jaartiin ta'e yoo nasraa taate fakkeenyaaf munilleen baala qabaa yaa nasraa toosii malee maaliin qabaa jettee hokkoo falchiiftee alfaan kaasaanaa dhiquu nambar waan beekta isiin nyaata gootii jalaa hin dhiqan. Ajara keenya kan waan namu baale dubbiin kana akkasitti galatooma dalagattiin deebi'aatti isin dhageeffadhan sira teenya naan hin beektaa seenee galatooma firakiyya tokko footoon takkaas gubbaa jirtiitti firakiyyaatti haasoo ittuutti wal beeknaa obboleettiitti yaa nagalaa jajjabeessaa nagalaa jiraadha. Ayyee tole galatoomii dubbisaa nurraa dhufee galatoomii ayyee nurraa goolabdee jirta. Riyaalitiin ijoolleen himachuu wallaaltee nurra bashte kadiraatti hin daani. Laki san himachuu wallaalleetu nutis tanuma jechuun jira eegaree fuuti. Siigalee. Inni tasgabbii nuti jala. Kalaal inni baaqaa fi calatti adda baaseeti beektaa alaal akka namaa galuutti isin hime. Isin zarraaf nu jettan kaa. Anumaa afaan oflaa jettan. Nuti zarraaf hin jenne yaa nasraa taa'e kaa nuti zarraaf akka jechuun beeynu nuti. Dhagee dhaalaan tamiihuu jaarsa ifii ni kabajji ni jaalatti. Siigalee laakiin ammoo yoo isaan jaalala kannanii fi gargaaranii amalaat ni jiraami bakka hundaan ka bira dhaabbatu yoo ta'e isiinis hawwii hangam qabaatti isa kana wannaa godhuudhaaf. Siigalee yoo inni jireenya keellasii ta'u taate isiinis keellasii taate kana keessatti jireenyi isaanii jijjiiramu jechuudha. Okay, walii galee shamarran keenyaaf isheen rabbiin nu alaafisu. Ani illee barwaa Afrikaan jiru sooromaan garuu ani dhagarree amma dura ifumaa fi ifukkumu jira ifumaa fi ifmuggudu jira gaamma owwa kanan argarree kaan ganaadha. Nuti owwa sallaal keessa jira nasra dhugaa rabbii waan ajaa'ibsi ta'urra ana amma akka kiyyaatitti guyyaa 15 walitti dhaabee dalaga kaniin guyyaa takka iriftii hin qabne. Siigalee. Kaniin guyyaa takka iriftii hin qabne guyyaa 15 walitti dhaabee dalaga. Kana keessa waa hedduu jira kana ma eeggatu siigalee. Laakiin ammoo bakka sanitti namni yoo wannaa siijee agartee mooraalii sii kanneen jaarsa gawaa meeqaa jira. Kana hundaa'uu yoo harkatan dhalaan tamiihuu dalagaa sanis hin dadhabdu jireenya ifii kanaas jibbaan deemtu siigalee. Sirriidha walaa walii galee kadraatii yaabshir rabbi jira. Rabbi jira inshaallah. Haadhaafaa. Kalau barat boleh nu apa doh? Endaya. Ungkan di sana. Akka sigana sirate nyamma kagaaritti Oborobaan adda sii baasee miti jiruu biyya faranjii akkas obboleetiti. Safaataan hin jiru ciisanii tokko ciisee tokko gartee laffo'uun hin jiru. Ati kun akka nuti zarraaf jettee nuti kun walaala hin jiru. Ogeete ijoolleen qottee waan ta'e dhaabbattee hin jiru. Egaa hin jiru akkasitti malee hin galtuuf sobaan itti himne cinaan itti himne galuu diddee fi ittuma buqqaasuudha ree. Adam fiigee miti. Fiigee ba. Adeemu galfaan achirra deemu tolu sagalee waliin dhageenya wallahi. Eenyu Adammoo? Amma qabamu jirtaa hin daa? Taa'utti jira xiqquma duraan dalagaa galee. Wai numa ya ne wata ya ka so ni jirti jiru America no ti kama wuta. Wallahi. Amma fa ta ji jirti. Ani Minnesota da. Minnesota. Sakalta. Maete. Ika sharaf tibe nasraye. Sa jirta yataati. Minnesota man jirta. Oh. Minnesota jirti sibira. Gandaham galta. Senkalaud. Senkalaud. Nabira ha ani Brooklyn Park da Maple Grove.
Mepu grove cinaadha. Mepu grove cinaadha. St. Cloud nabuusa. Beekuma Narraa fagoo miti. عندنا مجالي دا كتاية St. Cloud narraa fagoo miti. قالوا القرا Godheen reefu faaloo gaafachuu سنجل مازري دا يسيني godheetiin jira. عندك قنقرين دا سنجل مازري دا Mootii single mother isaan. exactly professional my sister yeah Yes, you got it. yeah You got it, Nasra, you got it. Amma yoom na barsiisa tankashin. Ana faranji si barsiisa بعد كده هذا تبنا الرقم كوميدي كمان silent okay haye. Anis ziizootii yaan ziiz godhu jira. Rahaa godha obboleetiti addunyaan sagalii kudhanin taatu. قدر ما بعد كمان أكنك كمان ودي وقعت جيبوتو أمريكا راكنا ما أو جبتنا برجروت ناتنا منا كمان سافر يا فوق دين وساسada مقصدتي ماما غير لمنين كابو نورتي ديري كما يا علي بالله الله يرحمه. صح ردر بوالي ردر بتوفون لقيم